galanni waaqayyoodhaaf haa ta'u. Yaaqoob boqonnaa tokko lakkoofsa 2 isa jiru nan dubbisa. Yaaqoob boqonnaa tokko lakkoofsa 2 hanga lakkoofsa 4 nan dubbisa. Kutaa macaafa qulqulluu keessa akkas jedha: yaa obbolootan koo, qoramsa garaa garaatiin ilaalamuun yommuu isinitti dhufu gammachuu guutuutti fudhadhaa. Amantiin keessan qoramee ilaalamuun isaa obsaan danda'u akka fidu hin beektu. Isin warra fiixaan ba'an, warra mudaa hirrinas hin qabne akka taataniif obsaan danda'uun kun hojii isaa fiixaan haa baasu. Ameen jedha sagaleen kun. Amantii qoramee ilaalame mata duree jiru irrattan dubbadha. Amantii qoramee ilaalame. Yaa obbolootan koo jedha Yaaqoob, qorumsa garaa garaatiin ilaalamuun yommuu isinitti dhufu gammachuu guutuutti fudhadhaa jedhaan. Qorumsi bifa hin qabu. Qorumsi mul'atee kan namatti dhufu miti. Kan utuun itti hin beekin, utuun itti hin argin dhufee kan nurratti mul'atudha, kan keessatti of agarruudha. Qorumsa jechuun kanuma keessatti of agarru, kan nurratti ta'u duwitti yerootti agarruudha. Qorumsi bifa akkasiidha jennee murteessinee himnee ilaallee waan bira dabarru miti. Qorumsi wantoota garaa garaatiin kan namatti dhufuudha. Bifa garaa garaatiin bifa geggeeddaratee bor waan biraa irratti yoo agarre iftaan bara ger yookaas galgala yookaas ganama bifa garaa garaatiin bifa biraatiin rakkachuu keenya yookaas gidirfamuu keenya, qoramuu keenya ofirratti argina. Inni kan dhukkubaan qorama, inni kan amalaan qorama, inni kan yerootti qabeenya isaatiin qoramullee qaba namni. Yerootti waama kan koodha jedhee ilaaluun yommuu itti qoramu qaba. Qabeenyi wanti inni bonnaa jiraate, wanti itti fayyadamnu, wanti itti dhunnu, wanti itti nyaannullee yerootti nu qoru jira. Waan fayyadamnuun yerootti qoramnu jira. Waama nyaannuun ala tokko tokko yeroo nyaattan dhoggaarraa koona guba yeroo jettan jiru. Naan sifaa'u, naan ta'u yerootti jettan jitu jira. Egaa qorumsi bifa hin qabu, waan garaa garaatiin kan namatti dhufuudha jechaadha. Qorumsa dhaabbataa hin qabne jechaadha. Egaa kanaaf qorumsa garaa garaatiin ilaalamuu yommuu isinitti dhufu gammachuu maaliitti fudhadhaa jedha. Gammachuu guutuutti fudhadhaa jedhaan sagaleen kun. Maaliif qoramuun gaariidha? Maaliif gammachuu guutuutti fudhadhaa jedhe kan jedhu tarii gaaffii keessa nu galchuu danda'a. Nuuf galuu dhiisuu danda'a. Warroota galuufiif qaba dubbiin kun immoo namoota amantiidhaaf, namoota ayyaanaadhaaf gala. Amantiin keessan qoramee ilaalamuun isaa obsaan danda'u akka fidu beektu jedha. Haleluuyaa. Amantiin keessan
qoramee ilaalamuun isaa obsaan danda'u akka fidu beektu. Amantiin maaliin ilaalama? Obsaan qorameetu rakkina kana keessa darba jechaadha. Qorumsa kana keessa darba jechaadha. Kun immoo maaliin? Amantiidhaan. Warroonni amantii qaban, warroonni amantii of keessaa qaban qorumsa kana danda'anii mo'atanii keessa darbu. Ati amantii qabda yennaa ta'e amantii kee kanaan qorumsa sitti dhufu mo'attee darbita. Rakkina sitti dhufu mo'attee keessa darbita. Obsa si barsiisa jechaadha. Amantiin kee inni itti amantee waan maal si barsiisa? Obsa si barsiisa, danda'uu si barsiisa. Kanaan beekama. Isin warri fiixaan ba'an, warri mudaa hir'inas hin qabne akka taataniif obsaan danda'uun kun hojii isaa fiixaan abaasu jedhama. Haaleluyyaa. Maal? Obsaan danda'uun kun maal haa ta'u? Hojii isaa fiixaan abaasu. Yaaqoob boqonnaa 1 lakkoofsa 12 hanga 15tti dhaqaa dubbifadhaa. Qorumsi maal keessa akka dhufu dubbata. Qorumsi eessa keessa akka maddu, maal keessa akka maddu dubbata. Lakkoofsa 12 irraa. Kajeellaa hamaa keessa akka dhufu. Nan dubbisa. Namni qorumsi itti dhufu obsaan danda'ee hagammadu jedhama. Maaliin? Namni qorumsi itti dhufu maaliin danda'ee hagammadu? Obsaan danda'ee hagammadu. In gammaddaati yeroo itti qorumsi sitti dhufu. In obsita, obsa qabdaa. Dhaabbachuu hin dandeessa. Qorumsi natti dhufe kun gaarummaadhaafi. Kanaaf nan danda'a qorumsa natti dhufe kana jechuu hin dandeessa. Kun ayyaanaan malee hin danda'amu, amantiidhaan malee hin danda'amu. Waaqayyo ayyaana siif haa kennu. Waaqayyo amantii siif haa kennu. Ameen, haleluuyaa. Obsaan danda'ee hagammadu jedha. Qoramee erga ilaalame booddee jireenya isaa Waaqayyo warra isa jaallatan abdachiise akka gonfootti argachuuf jiru jedhaan. Erga qoramee ilaalame maal argata? Jireenya isaa abdachiifame. Jireenya isaa abdachiifame. Akka gonfootti argachuudhaaf jira jedhan. Ameen, haleluuyaa. Jireenya isaa Waaqayyo warra isa jaallatan abdachiise. Waaqayyo warra isa jaallataniif waan abdachiise qaba. Abdii fuulduraa qabna nuti. Abdicha ilaallee adeemaa jirra. Abdii si fuuldura jira. Qorumsa yoo qabaatte iyyuu, lola yoo qabaatte iyyuu, ari'atamuu yoo sirra jiraate iyyuu, ati Waaqayyo waan si abdachiise tokkotu jira. Warra isa jaallatan Waaqayyo waan abdachiise tokko qaba waan ta'eef akka gonfootti isa argachiisuudhaaf jira jedhama. Waan si abdachiise sana biraan si haa ga'u Waaqayyo. Waan abdatamtee gurraan dhageessee jirtu kana bira ga'i maqaa Yesuus Kiristoosiin. Innis maalidha? Jireenya bara baraa. Abdiin Waaqayyo nuuf galee jiru abdii akkamiidha? Abdii jireenya bara baraa of keessaa qabna miti. Tarii waan baay'ee sitti dubbatamee gurraa qabda. Waan baay'ee si abdachiifamee gurraa qabda. Karaa raajotaa hin deemta, hin dabarta, hin ceeta, konkolaataa bittaa, mana jaartaa.
siin jedhamee abdii baay'ee gurra kee keessaa qabaachuu dandeessa. Waaqayyo irra isa jaallataniif kan inni qopheessee jiru garuu isa kana miti. Inni guddaan jireenya bara baraadha. Jireenya bara baraa sitti dubbatee gurra kee keessaa qabda yennaa ta'e gammadi. Wanti sitti dubbatamee raajotaan nageesse baay'een isaa tarii kan biyya lafaa kanarraa ta'uu danda'a. Darbuu danda'a. Baduu danda'a waan ta'eef isa hin banne mootummaa Waaqayyoo jireenya bara baraatti isa si geessu sana isa si abdachiise sana Waaqayyo biraan si yaa ga'u obboleettii ko, obbolootan ko, obboleessa ko, Waaqayyo isa kana biraan si yaa ga'u. Namni yommuu qoramu qorumsi kun Waaqayyo biraa anatti dhufe hin jedhini jedhaan. Namni yeroo qoramu qorumsi kun Waaqayyo biraa anatti dhufe hin jedhini. Waaqayyo hamaa gochuudhaaf qoramuu hin danda'u. Ofii isaatis nama tokkollee hamaadhaaf hin qoru jedhaan. Galanni Gooftaadhaaf haa ta'u. Ilaa yeroo qoramtan, yeroo rakkattan qorumsi kun Waaqayyo biraa anatti dhufe hin jedhinaa jedhaan. Waaqayyo hamaadhaan nama hin qoru. Galanni Gooftaadhaaf haa ta'u. Qorumsi nutti dhufu yeroo baay'ee karaa Waaqayyoo miti. Karaa Waaqayyo natti dhufe. Maal Waaqayyo maaf na qorta? Waaqayyo maaf na dhiifte? Jennee yeroo baay'ee yeroo itti Waaqayyoon kasasnu qabna mitiire. Waaqayyo na dhiise. Qorumsa kana gadi natti dhiise na ilaale jedhu namoonni tokko tokko. Waaqayyo hamaadhaan nama hin qoru. Qorumsi ati keessa jirtu waan ati keessa jirtu qorumsichi sirratti ta'aa jiru kun qorumsa karaa Waaqayyoo miti. Qorumsa karaa seexanaan sitti dhufee jirudha. Qorumsa karaa biyya lafaatiin si qoraa jirudha maleessa Waaqayyo hamaadhaan sin qoru obboleettii ko. Ameen. Haleluuyaa. Waaqayyo hamaadhaan si qoraa hin jiru. Wanti si qoraa jiru maayinni garuu tokkoon namaa kajeellaa ofiisaatii isaa hamaadhaan harkifamee yommuu qabamu hin qorama jedhaan. Qorumsi eessa keessaa madda jennee yennaa foneen hin haalleessa jalqabaa ofii namaa keessaati madda. Ofiuma keenya keessaa madda qorumsi gaafa nurratti dhufu. Qorumsi jireenya keenya irratti gaafa ta'u isa bakkee miti, bakkee irraa nutti ol gala miti, keessa keenyaati madda jechaadhaan. Keessa keenyaati gaafa ka'u, keessa keenyaati gaafa maddu qorumsi sammuu keenyatti baay'achaa adeema, jireenya keenya irratti baay'achaa adeeman. Kajeellaa ofiisaatii isa hamaadhaan harkifamee yommuu qabamu hin qorama jedha sababiitiif macaafni kun, sagaleen kun. Waaqayyo keessaa nu haa baasu. Waaqayyo ofii keenyatti nu laatin, Waaqayyo ofii keenya keessaa nu haa baasu. Yeroo baay'ee kan akka ofii keenyaa nu miidhu hin jiru. Ofii keenya keessaa kan maddee jireenya keenya irratti ba'aa ta'u kan akka isaa nu miidhu hin jiru. Inni guddaan kajeellaa isaa hamaadhaan harkifamee maayinni yaadi keessa keenya maddu, kajeellaan keessa keenya maddu isa dhumu miti. Guyyaa tokko waan biraa yoo argate guyyaa biraa waan biraa hawwa. Naga tokko waan biraa yoo argate waan hawwe sana yoo argate amma immoo darbe waan biraa hawwa. Kajeellaan nama keessaa maddu, sammuu namaa keessaa maddu kajeellaa guyyaadhaa gara guyyaatti nu qoraa ooludha. Numaan nu miidha, sammuu keenya nu miidha. Maaliif dhaabbata hin qabu?
fedhi foonii keenya kun wanti inni fedhu dhaabbata hin qabu. Namni naqa tokko yoo waan gaarii waan fooyyee qabutti darbe waan fooyyee qabu sanarra dhaabbatee bor immoo waan biraa kajeela, waan biraa hawwaa deema, waan biraa fedhaa deema waan ta'eef fedhi foonii kun immoo guyyaadhaa gara guyyaatti qorumsa namatti fidaa oola. Nagaa hin jedhu, nagaa hin beeku, foonni kun nagaa hin beeku. Kanaaf kajeellaa hamaa kanaatiin guyyaadhaa gara guyyaatti qorumsa hamaadhaan qoramaa oolan. Maleessa qorumsa Waaqayyo nutti fiduu miti kan nuti jireenyi keenya miidhamu. Waaqayyo hamaadhaan nama hin qoru waan ta'eef hamaa keessaayyuu nama baasan. Waan hamaa keessaayyuu Waaqayyo nama baasa. Kajeellaan hamaan erga iddoo ga'e cubbuu hin dhaala jedhan. Kajeellaa hamaan erga iddoo ga'e maal laala cubbuu dhaala. Cubbuunis erga raawwatame maal fide du'a dhaalaa jedhan. Isa kanatti nama harkisa. Du'aaf nama saaxiluu barbaada jireenyi foonii. Gara cubbuutti nama harkisa. Kajeellaan hamaan gara du'aatti nama fida. Gara salphinaatti, gara rakkinaatti nama hawwata jechaadhaan. Waaqayyo itti nuun kennin. Garaa keenyatti nuun kennin. Sammuu keenyatti nuun kennin. Gaafa sammuu keenyatti laatamne miidhama guddaa akka miidhamnu beeka. Waaqayyo sammuu keenyatti dabarsee nuun kennin. Keessaa nu haa baasu qalbii keenya keessaa. Gara hafuuraatti nu haa fidatu Waaqayyo. Gara qajeelinaatti, gara obsaatti, gara ilaalamanii keessaa ba'uutti Waaqayyo nu haa fidu. Kanaaf obboloottan kun rakkina biyya lafaa kana obsaan dandeenyee darbinee gonfoo moo'ichaa sana argachuu akka dandeenyuuf Waaqayyo nu haa gargaaru. Waaqayyo isin haa gargaaru. Haleluuyaa. Roomee boqonnaa 5:3 dhaqeen dubbisaa. Roomee boqonnaa 5:3 akkas jedha. Mee lakkoofsa tokko kaaseen dubbisa. Kanaafis amantiidhaan qajeelota erga taane gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin Waaqayyo biratti nagaa qabna jedha. Amantiidhaan maal erga taane? Qajeelota erga taane. Eenyu biratti? Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos Waaqayyo biratti nagaa maali? Nagaa qabna nuti jedhan. Karaa isaa ayyaana isaa mi'eeffachaa jirru kanatti amantiidhaan dhiyaachuu arganneerra. Abdii ulfina Waaqayyoo irraa hirmaachuu keenyas gammachuudhaan hin himanna jedhan. Kana malees immoo gidiraan obsaa akka fidu beeknee gidiraan nutti dhufus gammachuudhaan hin hirmaanna jedhan. Obsi qoramanii ba'uu fida. Qoramanii ba'uunis abdii fida jedhan. Sababii Waaqayyo jaalala isaa karaa hafuura qulqulluu nuuf kenname garaa keenya keessatti dhangalaaseef abdiin immoo nu yellaasisu. Ameen. Haleluuyaa. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Gidiraan obsa akka fidu dubbate. Gidiraan nutti dhufus gammachuudhaan hirmaachuu akka dandeenyu nutti dubbata sagaleen Waaqayyo guyyaa irraa. Mo'achuu akka dandeenyu nutti dubbata. Gidiraan nutti dhufu obsaan mo'achuu akka dandeenyu. Obsi qoramanii ba'uu akka fidu. Qoramanii ba'uunis immoo abdii akka fiduuti dubbata. Abdii qaba jechaadha namni akkasii. Sababii Waaqayyo jaalala isaa karaa hafuuraa qulqulluu nuuf kenname garaa keenya keessatti dhangalaaseef
abdiin immoo nu yellaasisu. Abdii qabdaa, abdiin si yellaasisu. Abdii akkamitu si keessa jira? Yaa nama abdii qabdu gammadi ammallee abdiin sillee yaasisuuti. Abdiin namallee yaasisu. Maatiyos 5:11. Maatiyos 5:11 akkas jedha. Anaaf jedhanii namoonni yommuu isin arrabsan, yommuu isin ari'atan, sobaan waan hundumaa yommuu isin irratti dubbatanis gammadaa. Isaan raajota warra isin duraa akkasuma ari'achaa turanii. Egaa yeroo hundumaa gammadaa, ililchaa. Waaqa irratti gatiin keessan guddaa in ta'a isaaniin jedhee jedhaan. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Ela kunillee qorumsa. Sababii waaqeffattuuf, sababii amantuuf, isa amanatte kana sababii itti duukaa jirtuuf qoramuu dandeessa. Karaa namaa sitti dhufuu danda'a qorumsi karaa kana. Karaa hiriyaa sitti dhufuu danda'a. Karaa maatii sitti dhufuu danda'a. Karaa obboleessaa sitti dhufuu danda'a. Maaliif isatti filattee manaa baatee kana sirkaa dha'uudhaaf, keessaa si baasuudhaaf, si kuffisuudhaaf, amantii keetti jabaattee akka hin dhaabbanne gonfoo ulfinaa sana bira akka hin geenye, isa siif abdachiifame isa gurraan nageessee qabdu kana bira akka hin geenyee fi si kuffisuudhaaf qorumsi kun sitti dhufa. Ati immoo qorumsa kana keessa jabaattee dhaabbattee mo'attee gonfoo isa siif qophaa'e sana bira ga'uun sirra jira. Kana akka ati gootuuf Waaqayyo ayyaana siif baay'isu, si jabeessu Waaqayyo. Obboleettii ko Waaqayyo ayyaana siif baay'isu akka ati jabaattee mo'achuu dandeessu. Qorumsa kana akka ati dandeessu, qorumsa kana akka ati mo'achuu dandeessu Waaqayyo ayyaana siif baay'isu. Anaaf jedhanii namoonni yommuu isin arrabsanii jedheen. Yesuusiif jettee arrabsamtee beektaa? Gammadi. Namoonni waa'ee Yesuusiin fudhatteef waa'ee Yesuusii wajjin jirtuuf si arrabsanii jiru, si arrabsaa jiru. Itti miidhamtee beektaa waa'ee Yesuusiif? Yommuu isin ari'atamtee beektaa? Qomoo abbaa kee keessatti ari'atamtee beektaa Yesuusiif jettee? Maatii kee keessatti ari'atamtee beektaa? Jibbamteettaa Yesuusiif jettee? Haaleluyyaa. Namni akkasii yennaa jiraatte ati kana gammadi. Ari'atamuu keetiif, jibbamuu keetiif gammachuu guutuutti fudhadhu. Gonfoon ulfinaa siif qophaa'ee jira. Gonfoon eebbaa tokko siif qophaa'ee jira. Waaqayyo gonfoo tokko isa si abdachiise sana biraan si ga'uudhaaf si qopheessee jira waan ta'eef Yesuusiif jettee kan ari'atamte arrallee, Yesuusiif jettee kan qormaan sitti dhiyaate arrallee gammadaa. Gammadaa. Sobaan waan hundumaa yommuu isin irratti dubbatanis gammadaa jedha waan ta'eef. Waan ati hin qabne, waan ati keessa hin jirre sobaan ragaa sirratti ba'anii, ragaa sirratti funaananii waa'ee keetiif dubbachaa jiru yennaa ta'e gammadaa. Gammadaa isiniin jedhaa jira Waaqayyo. Waan haaraa miti jedhe Yesuus. Isin irratti jalqabe miti jedhe Yesuus. Isaan raajota warra isin duraa akkasuma ari'achaa turan jedheen. Ari'atamni kun, qorumsi kun, rakkinni kun, jibbi kun, sobaan isin irratti dhugaa ba'uun kun isin irratti duwwaa miti. Isin irra duwwaa jalqabe miti. Isaan raajota warra isin duraa akkasuma ari'achaa turanii.
jedheen. Dhuguma ari'atamaa turan. Phaawulos fa'a, Yohaanis fa'a, ari'atamaa turani. Egaa yeroo hundumaa gammadaa, ililchaa. Waaqa irratti gatiin keessan maal hin ta'a? Guddaa hin ta'a isaaniin jedheedha. Ameen, haleluuyaa. Gammadaa obboloottan koo. Waaqa irratti gatii keessantu guddaa ta'a. Qajeelummaa gochaa jirta yennaa ta'e, gaarummaa gochaa jirta yennaa ta'e, gaafati qajeelummaa gootu, gaafati gaarummaa gootu, kan kee immoo galagaltoo waan namaa sirratti ta'a jennaa ta'e, waan namaa siif deebisu yennaa ta'e, boolla siif qotu yennaa ta'e, yerooti gaarummaa gootu, yerooti waan gaarii hojjettu, siif immoo waan namaa godhu, waan namaa hojjetu yennaa ta'e, ati kana gammadi. Gatii keetu waaqarra jira. Gatii keetu waaqarraa siif qophaa'ee jira. Waaqayyo gatii kee waaqarratti siif kenna waan ta'eef, isa lafarraa utuu hin ta'in waan irra lafarratti walitti qabachaa jirtu kana gatii kee waaqarratti argatta waan ta'eef, inni guddaan immoo isa waaqarraadha. Isa waaqarraa argachuutu guddaadha obboloottan koo. Waan irra gaarummaa gootuuf ati gatiin kee waaqarratti walitti siif qabamaa jira. Waan irra gaarummaa gooteef mindaa kee waaqarraa fudhatta waan ta'eef, arrayyuu utuu hin nuffin, utuu hin dadhabin, utuu hin yaadda'in walitti qabadhu. Gaarummaa hojjettu walitti qabadhu. Arrayyuu gaarummaa hojjedhu. Arrayyuu Yesuusiif jedhi jibbame. Arrayyuu Yesuusiif jedhiitii tuffatame. Waaqayyootu gatii kee guddaa godha. Oh, haleluuyaa. Waaqayyootu gatii kee guddaa siif godhaati. Utuu hin nuffin, utuu hin sodaatin, utuu hin yaadda'in, gatii kee waaqarratti walitti qabadhu. Lammaffaa Xiimotewos boqonnaa 4:8 akkas jedha. Kana achi gonfoon qajeelummaa anaaf kaa'amee jira. Gooftichi abbaan firdii inni qajeelaan guyyaa sanatti gonficha anaaf hin kenna. Ana duwwaaf utuu hin ta'in warra deebi'ee mul'inatti ufuu isaa jaallatan hundumaafis hin kenna jedhaan. Akkas jedhe Yesuus. Mee lakkoofsa 6 ol deebi'een dubbisa. Hiikkaa guutuu akkasiniif godhatuuf, akkasiniif galuuf, yeroo inni koo akka dhibaayyuutti dhibaafatamu jedhe Yesuus dhiyaateera jedheen. Yeroo maal dhiigni isaa akka dhibaayyuutti dhibaafatamu yeroo dhangala'u dhiyaateera. Yeroon itti ani jireenya kanatti hiikamus ga'eera jedheen. Wallaansoo isa gaarii sanas dhaabadhee qabeera. Dorgommee koos raawwadheera. Amantiis eegeera jedheen. Ameen, haleluuyaa. Wallaansoo isa gaarii sanas dhaabadhee qabeera jedheen. Dorgommee koos maal godheera? Raawwadheera. Amantiis eegeera. Kanaafis wantootan godhe kanaaf, wantan wallaansoo qabe kanaaf, hojjedhe arra ga'e kanaaf maaltu naaf qophaa'ee jira? Gonfoo qajeelummaa anaaf kaa'amee jira jedheen. Gatii dadhabbii,
waan wallaansoo qabdeef waan wallaansoo qabde sanaaf waan gaarii hojjete sanaaf arrallee gatiin qajeelummaa gonfoodha waan ta'eef gonfichi har'allee bolottan ko akka isin eegaa jiru abdiidhaan abdachaa itti deemaa. Gaafa gooftichi inni abbaan firdii inni qajeelaan sun dhufu guyyaa sanatti gonficha akka argattan amantiidhaan obsaan waan hundumaa danda'atii itti adeemaa. Inni kana ana duwwaaf kenna miti jedhe. Ana duwwaaf kenna utuu hin ta'in jedhe warra deebi'ee mul'inatti dhufuu isaa jaallatan hundumaafis hin kenna. Warra deebi'ee dhufuu isaatti amanan deebi'ee dhufuu Yesuusitti har'a kana amanaa jirtu kana eeggachaa jirtu abdiidhaan gonficha nan argadha naaf kenna jettee kan deebi'ee dhufuu isaatti amanaa jirtu har'allees siif hin ta'a. Siif haa ta'u maqaa Yesuus Kiristoosiin. Isiniif haa ta'u obbolottan ko. Isiniif haa ta'u har'allee Iyyoob 5:17 hanga 19 dhaqee nan dubbisa. Iyyoob 5:17 Iyyoob 5 ila kuno namni Waaqayyoo isa ifatu galateeffamaadha jedhan. Kanaafis adaba Waaqayyoo isa hundumaa danda'u hin tuffatin. Adabbiin karaa Waaqayyoo dhufu adabbii nama balleessu utuu hin ta'in qorumsa nama miidhu utuu hin ta'in adabbii qajeelinaa. Inni nama deessa walitti immoo na hodha jedhe Iyyoob. Inni maal godha? Hin madeessa walitti immoo maal godha? Hin hodha, hin cabsa, harkuma isaatiin immoo hin fayyisa jedhaan. Rakkina ja'arraas si oolcha. Isa torbaffaattis hamaan sin tuqu. Inni yeroo bal'inaatti du'a irraa yeroo jal'inaa irrattis rukuttaa billaa si oolcha. Tuqaatii arraba jallaa hin dhokfamta. Badiisi yommuu dhufu hin sodaattu. Badiisaaf beelatti hin kolfita. Bineensa caakkaas hin sodaattu. Agoota bakkee wajjin waliin hin kaakkaatu. Bineensonni caakkaas si wajjin nagaa hin qabaatu. Dukkanni kee nagaatti akka jiru hin beekta. Dunkaanni kee nagaatti akka jiru hin beekta. Horii qe'ee keetii hin to'atta. Homaas keessaa hin dhabdu. Sanyiin kee akka baay'atan ijoolleen kees akka marga lafaa akka ta'an hin beekta. Bissiin midhaanii yeroo isaatti akka walitti qabamu ati gaarummaatti utuu jiraattu hin duuta, hin awwaalamtas jedheen. Namni Waaqayyoo isa ifatu galateeffamaa ta'uu isaati dubbatan. Namni Waaqayyoo isa ifatu jireenya qajeelummaa, jireenya gaarii jiraate
amma biyya lafaa kee jiraatu iyyuu gaarummaadhaan akka dabarsuu danda'u utuma gaariitti jiraatu utuma qajeelatti jiraatu utuma eebbifamee jiraatu biyya lafaa keessa gara abbaasaa akka dhaquutti dubbatan ifannaan waaqayyoo ifannaa qajeelummaa ifannaa jireenya keessatti nama eegu jireenya keessatti nama tottolchuudhaan utuma jireenya akkasii jiraatuuti gooftaa keessa utuma jiraatuuti biyya lafaa keessa namni gara abbaasaatti dhaqa. Hallelujah. Kanaafi maal jedha Roomee boqonnaa 7 lakkoofsa 7 hanga 8 immoo akkas jedha. Egaa immoo seerri ofuma isaatii cubbuudha jenna mooree kun matumaa hin ta'u. Haa ta'u iyyuu malee utuu seerri hin jiraanne ani cubbuu hin beekun ture. Utuu seerri waan nama hin hawwin hin jenne ta'e hawwuun maal akka ta'e hin beekun ture. Cubbuun garuu abboommiidhaan qabatee hawwii garaa garaa hundumaa na keessa dammaqse. Iddoo seerri hin jirretti cubbuun du'aadha. Iddoo seerri hin jirretti ani jiraachaan ture. Yeroo abboommichi dhufetti garuu cubbuun hin baay'ate. Yommus ani nan du'e abboommichi inni gara jireenyaatti geessuuf ture gara du'aatti kan na geessu ta'uun isaa argameera. Cubbuun abboommichaan qabatee na gowwoomse isumaanis na ajjeese jedheen. Lakkoofsa tokko irraa kaasaa dhaqaa dubbisaa yeroo kee eeggachuuf jechan hanga lakkoofsa 11tti dubbisaa lakkoofsa tokko kaasaati. Seerri ofuma isaatii cubbuudha jenna mooree jedhan hojii seeraa dubbatan. Kun matumaa hin ta'u. Haa ta'u iyyuu malee utuu seerri hin jiraanne namni maalitti jiraata? Gadhiisitti jiraata. Akka barbaadetti jiraata jechuusaadha. Seerri gaariidha. Seerri utuu hin jiraanne namni guyyaadhaa gara guyyaatti balaa hamaa wal irratti geggeessaa oola. Wal ajjeesaa wal miidhaa oola. Utuu seerri hin jiraanne ani silaa cubbuu hin beekun tureedhan. Sababii seerri jiraateef cubbuun kan inni barame jechaadha. Seera itti godhe waan hundumaatti Yesuustu. Utuu Yesuus seera ittiin goone ta'e biyyumti lafaa kun iyyuu seera har'a ittiin istiraateejii ittiin baaftee hojjechaa jirtu macaafa qulqulluu irraa fuuteeti kan isheen ittiin fayyadamaa jirtu. Biyya lafaa keessa kan mootummaan itti fayyadamu macaafa qulqulluu keessaa wantoota baay'eedha. Seerri utuu hin jiru ta'e gadhiisitti mancaa'inatti jiraata namni. Kanaaf seerri gaariidha. Seera keessatti of eeguun gaariidha. Abboommota meeqa kaa'e Yesuus macaafa qulqulluu irraa abboommota 10 hin ajjeesin, hin hatin, hin ejjin, sobaan dhugaa nama irratti hin ba'in, haadha manaa namaa jalaa fuudhachuudhaaf hin hawwin kan jedhu kun seeronni kun ajajoonni kun seera ittiin cubbuu keessaa gara jireenyaatti ittiin darbanidha jechaadhaan. Wantoota amma dubbatame abboota 10 keessaa namni cabsee abboommota 10 keessaa tokko raawwate maalidha? Seera cabseedha jechaadhaan gara cubbuutti of harkiseera.
gara cubbuutti of fideera jechaadhaan. Iddoo seerri hin jirretti cubbuun maalidha? Du'aadha jedhee dubbatan. Seerri gaariidha. Obboloottan ko har'a seera Waaqayyo nuuf kennee ajaja guyyaa har'aa Waaqayyo nu ajajaa jiru nutti dubbachaa jiru kana obsaan qorumsa nutti dhufu hundumaa dandeenye gara gonfoosa ulfina qabeessa sanni nu qophaa jiru sanatti akka ce'uu dandeenyuuf Waaqayyo nu gargaaru. Waaqayyo ayyaana isaa nuuf baayisu obsuu dandeenya. Waan baay'ee irraa baranna. Tokko obsa baranna obsuu akka dandeenyu. Qorumsa nutti dhufu maalirraa akka maddu nu barsiise Hafuurri Qulqulluun. Qorumsi nutti dhufu qorumsi guyyaadhaa gara guyyaatti ittiin qoramaa oollu eessaa akka maddu nutti dubbate keessa keenya akka maddu nutti dubbate Waaqayyo. Ofima keenya keessa akka nurratti maddu nutti dubbate Waaqayyo. Qorumsa kana immoo mo'achuu akka dandeenyu obsuun akka dandeenyu nutti dubbate Waaqayyo. Yesuusiif jennee gaafa ari'atamnu jibbamuu akka dandeenyu akka nutti dubbate. Isaaf jennee gaafa jibbamnu immoo gonfoo mo'ichaa akka nu eeggachaa jiru nutti dubbate Yesuus. Wantoota baay'eedhaan nu barsiise, wantoota baay'ee nutti hime Waaqayyo. Haaleluyyaa. Iyyoob qorumsi Waaqayyo namatti fidu qorumsa isaa hamaa utuu hin ta'in hamaadhaan namatti dhufu utuu hin ta'in isa qajeelummaa gaarummaa jireenya of keessaa qabu akka fiduu danda'udha. Karaa Iyyoob immoo kan nuti baranne isa kana keessa akka jiraannuuf Waaqayyoon waa gargaaru. Waaqayyo ayyaana isaa nuuf baayisu hin kadhanna Waaqayyoon. Yaa Waaqayyo dubbii kee nutti dubbattee bulfaadhu. Ergaa kee nu biraan geesseef sagalee kee nu biraan geesseef maqaan kee bara baraan ulfaatu. Egaa obsuu akka danda'aniif ati saba kee kana gargaari. Ayyaana baay'isiif. Qormaata isaanitti dhufu hundumaa dandamatanii akka isaan darban. Yaa Waaqayyo ayyaana kee uffatanii ce'uu akka isaan danda'an isaan gargaari. Amma bara baraatti cimsii jabeessisaan dhaabi. Bara jireenya isaanii hundumaatti ati harka isaanii